في كينيا درس رياض الصالحين باب الوصية باب جدوغينير باب الوصية بالنساء باب جدوغينير جدو باب وصية غاري ما شاء الله باب صدمي أرفا غينير إن شاء الله غاري بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصية باب جدو داموتي باب وداموتي جناني باب داموتي بالنساء دبرتوتا في جناني دبرتوتا بابا داموتي مال دامو ديرو خيري دامو في نسيا gochuu dubartootaaf jechuudha baaba dubartii qofa haasa'uudhaan narraammoo akkaataa ati dubartootaaf itti nasiyaadhaan wajjin jiraattu akkaataa ati itti nasiyaa gootuuf dubartoota nasiyaati dhaamuu qabdu keessatti haasawa jechuudha baabni kun qaala Allahu ta'aalaa dubartoota jechuun maa jechuudha ammas nuu hima qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol ta'anni jedhee wa'aashiruuhunna wajjin jiraadhu isaanii wajjin jiraadhu wa'aashiruuhunna isaanii waliin jiraadhu bilma'ruufi akka beekamaan wajjin jiraadhu akkaataa beekamaadhaan wajjin jiraadhu jechuudha dubartoota kanaa wajjiniin waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'anni jedhe gaarii walan tastaxiicuu waan dandeessanuu an ta'adiluu wal qixxeessuu waan dandeessanu bayna nisaa jidduu jechuudha jidduu dubartoota keessanii kan sadii fuutanii jirtanus kan lama fuutanii afur fuutanii jirtanus wal qixxeessuu hin dandeessan jee rabbiin bayna nisaa jidduu dubartoota keessanii fil hubbi jedhan jaalalaan walaw harastum odoma bololtanii wal qixxeessuu hin dandeessan li'annahu yookiin wal caalchiftu malee jaalala keessatti jechuudha wal qixxeessuu hin dandeessan jee rabbiin isa kanaafu eega jaalala keessatti wal qixxeessuu hin dandeenye falaa tamiiluu hin dabinaasin akkan jallanne jee rabbiin akkan jallanne isin yookaan jallatina kullal mayli cufa jallinaan jallatina akkas jechuun isii kanan jaalladhaa hojjettanii garuma tokkotti hin maqina isii kanatti isii kanarra jaalladhaa hojjettanii isii kanatti immoo achi hin maqina cufa jechuudha akkanumaan maqxanii irraayyuu ofirraayyuu mul'isinaadhaa barkun fatazaruuhaa isinin taasisinaa isii gaari isiin taasisinaa jechuudha bar kalmu'allaqaa akka rarraafamtuun godhina gar tokkotti dabdanii akka rarraafamtuu wayii gootanii akka waan rarrayafee wayii isinima tokko jaallattanii gizma hunda taraachiin galina bakka tokko hin taanaa achuma faxarina gaari wa in tuslihu yoommoo gaarii dalagdan jidduu jaraatti yoo gaarii dalagdan watattaquu yoo rabbiin sodaattan gidduu jaraatti yeroo orra keessanii wajjin jiraattan yoo rabbiin sodaattan haqa wal caalchisuu dhiiftanii fa inna allaha rabbiin kaana ta'e gafuuran araaramaa ta'e rahiiman rahmata isinii godhaa ta'e jechuudha kanaafuu haqaan laala jaalala sammuu keessatti jaallattan osoo hin taane haqa jaraa sirriitti eegaa tokkotti hin dabinaa isinima jaallattanitti achi hin dabinaa jechuudha gaariidha وعن أبي هريرة أبا هريرة راجتشود رضي الله عنه الله ولوفي الله نجيب نصر رافا جيسو غاري الرمول نتو شعرني رضي الله عنه الله نجيب نصر رافا جيسو قال نجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجل استوصوا آما جل إرجمان ربي بالنساء دبرتوتا آما استوصوا وليد آما يقول استوصوا وليد آما بالنساء دبرتوتا نساء تجاري دلقو بالنساء خيرا نساء تجاري دلقو وليد آما دبرتوتا بغاري وجتشو وليد آما إبلو دبرتيك تجاري وليد آما فإن المرأة دبرتون يوكا دبرتين جتشون غاري خلقت ني أممتي من ضلع cinacharraa uumamte jechuudha cinacharraa lafee cinacharraa uumamte jedha ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam gaarii wa in a'waja lafee cinachaa kana aadaansaa wa in a'waja yooni jallate jechuudha irra jallataan yookaan irra caalaan yookaan irra jallataan maa fi dal'i cinacha keessaa irra jallataan sagalee jira cinacha keessaa irra jallataan lafee cinachaa kana keessaa irra jallataan a'laahu irra keessa isaati haaka zannisaa dubartiin illee akkana jechuudha akka lafee cinachaa keessaa isa irra keessaati gooboodha jantasa lafee cinachaa irra keessaa kun subhaanallah fa in zahabta yoo deemte ati
tuqiimu isan sirreessa jettee lafee cinaachaa kana dhidhibeetan sirreessee wal deebisa jettee yoo yaadde yookaan yoo na yaaddee nan deebisa jette kasartahu cabsitee jirta. Ni cabsita jechuudha. Wa'in taraktahu yoommoo isa dhiifte lam yazal aawajan dabaa ta'urraan deemu. Dabaa ta'urraan deemu gizee hunda lafeen cinaachaa dabaadha. Yookaan ati nan sirreessa jettee qaayidee caba. Akkasuma jechuudha annisaa haa kaza. Gaariidha. Fastawsuu dhaama binnisaa dubartootaaf khayrii ol dhaama. Dubartoota irratti khayrii hoola. Dubartoota irratti akka khayriin oolan walii dhaama. Muttafaqun alee Bukaarii Muslim. Ofii riwaayatiin fi sahiha Bukaarii Muslimiif ta'e keessatti almar'atu dubartiin kaddilcii akka lafee cinaachaati. In aqamtaha yoo lafee kana dhaabuu barbaadde kasartaha cabsite jedhe gama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Cabsitee jirta lafeen siin dhaabatu gooboodha waan ta'eef. Wayin istamta'at yoommoo jechuudha yoo qananiite bihaa isiitti immoo istamta'ata isiitti qananiitee jirta. Ofii ciwajun haala isii keessa dabiinsi jiruun itti qananiitee wajjin jiraatta malee lafee cinaachaati waan ta'eefu lafee cinaachaa waliin jedhu jechuudha. Fiihimaa ciwaj keessoon isaa fiihinnaa keessoon isaanii akkana waan ta'eefu yoo akkasuma haaluma jiraa wajjiniin qabadhee wajjin jiraadheetti wajjin jiraattetti qananiitee. Wafii riwaayatiin li muslimiin riwaayaa muslimiin ta'e keessatti innal mar'ata dubartiin khuliqat ni uumamte min dilciin cinaacha lafeerra. Lan tastaqiima hin dhaabbatu jechuudha laka siif hin dhaabbatu. Siif hin ragga'u waan qajeelu jechuudha siif. Lan tastaqiima waan qajeeltus laka siif. Alaa xariiqatiin turiidu karaa ati feetu irratti siin qajeelu. Karaa feetu irratti siin qajeeltu jedha. Fa'in istamta'ata bihaa yoo isiitti nan qananii jettee qananiitee istamta'ata bihaa isiitti qananiitee jirta. Wafi haa wajjin haala isii keessatti taheen jallinni. Haaluma isii keessatti jallinni ta'e wajji jiraata. Wayin dhahabtaa yoo immoo deemte tuqiimu haa isii dhaabuudhaaf immoo yoo yaadde yookaan yoo deemte kasarta haa isii cabsitee jirta jechuudha. Wakasruhaa cabsuunis immoo waan biraa miti bar cabsuunis immoo xalaaquhaa isii gadhiisuudha. Isii gallakkisuudha gaafa kana cabsite isa kanaafu fastawsuu dhaamaati khayrii hojjedhaafiiti nasiyaa yaadaafi wajjin jiraadhaayi jallattee gadin dhiisaa hoolan jedhinaayi jechuudha. Qawluu jechisaa ciwaj jechuun huwa bifatil cayni gaariidha. Mataa ayiniitti qaraanee aloofime waawiitti qaraanee al-cawju dabiinsa jechuudha jallina inni jechuudha. Kanaaf hadiisa kanarraa gabaabuma wantoonni nuti argannu dhaamsa jechuudha nasiyaa gochuu fi gaariidha amala san irra taruu fi waan jechuudha argame hundatti barbaaduu dhiiftee irra kutuu fi irraa hubanna jechuudha. Waan Abdullah ibn Zamaata oloofime. وعن عبد الله بن زمعة عبد الله المزمعة الراجج رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله المزمعة كن إرجما ربي أجي يخطب كان إرجما ربي قرص وذكر الناقة إرجما ربي ندبت جيتشود وذكر ندبت إرجمان الناقة قال دبت قرصة سنة كيستي يوجد أجل الله قال يوني دبت قال سيكم قال سيك أومي سمود والذي عقرها نما إسيوران اللي ندبت نما قالت سنة وراني الجيس اللي ندبت إرجمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي نجد حكم جد جنان إذن بعثا يروك لفا يروك إذن بعثا لفا كه جتشود إذن بعثا وقول فاكي أشقاها إرجوجان قومي سنا وقول فاكي جتشو إن بعثا لفا كه رجل قربان عزيز جباته لا إرجما ربي تقول سكيستا إذن بعث أشقاها كره فسرها أكم جنان إن بعث لفا كه رجل قربان عزيز جباته عريمون بدانا ما كنيته أجانا ما يجوا أجانا ما كنيته قربان سنو قربان قالت يوراني سن منيعون أرجعتها كنيته دوغنا جتشو واكون يستين بويو في راحته سبب غوسا إساكي ستي جتشو غوسا إساكي ستي أرجعتها لني بيخمان بقولهم ما دام بيخمان جتشو ثم ذكر إيجانا أني دبته الجمان غرسة سنة كيستي النساء دبرتي دبته فوعز فيهن نغرس وايساني خيستي فقال نجد يعمد أحدكم
نحملا يوكا نيادا تكون كيسا نياداي فليجلد يعمد أحدكم نيادا تكون كيسا غاري فلي أحدكم تكون كيسا فليجلد ندها يادي امرأته جارتي ساني دوا جلد العبد أكد أوين سجر بتاتي دوا فلعله إسيادا يوكا أمو فقال نجرجما يعمد نحملا أحدكم تكون كيسا نحملا نيادا جيتشو تكون كيسا فيجلد ندأ امرأته دبرتي سا ندأ جارتي سا جلد العبد أكد أوين سجر بيتشا أكا غربيتشي دها متي ورا سا دها لفاخي فلعله إسني جيتشودا فلعله ننسيها يوكا نيادا غاريدا يضاجعها إسي وجين چيسا من آخر يومه galgala keessatti immoo isaa wajjin isiidhaa wajjin ni ciisa jechuun moo nan yaada jedhe ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ilaa fala'allahu isan immoo yaadagaa madaaji'ahu isii wajjin ciisu min aakhiri yawmihi macarrashaa guyyaa isaa sana immoo isii wajjin ciisu halkan isaa sana jechuudha. Guyyaa akka sanatti dhahee ka'ee akkana wajjin ciisa waan ta'eefuu akka ni dhawaa jechuudha. Summa wa'adahum eeganaa ni gorse ergamaan fi dhahikihim kolfa ilma namaa kana keessatti kolfa ilma namaa keessatti ni dubbate ergamaan kolfa ilma namaa keessatti min ad-darati hadasarraa jechuudha hadasa sagalee qaburraa jechuudha waan jechuudha hadasa sagalee qaburraa ni haasawe jechuudha waan jechuudha gaarii darxaa jechuun hadasa sagalee qabugaa naqaata kana waamullee yoon dadhabellee gaa sin akkanaanu siniif gala jechuudha ni dubbate sanarraa ergamaan Rabbii darxaa jedhan hadasa sagalee qabu jechuudha. Waan waduu cabsu kanarraa ni dubbate waqaala ni jedhe lima yadhaku ahadukum maaliif kolfa tokkoon keessan jedhe waamu maaliif waamu lima yadhaku ahadukum tokkoon keessan maaliif kolfa mimmaa yafa'alu waan hojjetu maaliif kolfa jedhe maaliif kolfa waan hojjetu qaayidaa namaa kanaatu namni xiqqaanis guddaanis ni hojjeta wantatti yan garuu moo kolfa jedhan kolfa wayin nama qabaa nagarre maaliif kolfa ilmi namaa waan ofii hojjetu jedhe ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa hadasa kanarraa khaalii ta'u hin jiru kaa ba'u hin jiru waan ta'eefu gaarii koomentii irratti barreessii yoo feete muttafaqun alayhi Bukaariin Muslimi gaariidha ayyee gaarii wal'aarim jechuun bil'aayini ilmuhmala aynii tuqaa qabutti qaraanee warraa raa'iitti qaraanee huwa inni ashariiru irra isa hedduu shirrii dalagudha jedhan aarim jechuun isa bada isa ajaa isa shirrii dalagu almufsidu isa badii dalagu qawluhu jechisaa imbaasa jechuun ay qaama ni dhaabbate bisura'atihi ariifata haala ta'een dhaabbate jechuudha ariifata haala ta'een wal ka'ee dhaabbate waraane gaalattii sana jedhan hadiisa kanarraa gaa waa hedduu nu barsiisa ergamaan waa'ee gaalaallee nutti hime keessama waa'ee dubartootaas nutti hime akkanatti jechuun namni gudha'ee ka'ee akkamitti galgala wajjin ciisa waan galgala wajjin rafu akkamitti dhawa jechuullee haasawee keessallee waan namni kolfu waan namni walitti kolfu kanallee hojjetee ka'ee jechuudha waan sagalee qabu kanallee jechuudha akka namni maaf kolfaa hin kolfamu waan jedhamu nu ibsa jechuudha hadiisa kanarraa waa hedduu hubanna hadiisni 275 gaarii وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجد لا يفرق إن جبين مؤمن مؤمنة دبرتي مؤمن تين جبين لا يفرق إن جبين يجو إن جبين مؤمن إيرا مؤمنة مؤمن تين جبين إن كره يوجب منها يسيرا يوجب خلوقاً حالتك يوجب رديا نجالتا منها يسيرا آخر حالة برامو يسيرا جالتا وان تهيفو حالتك قران جبين يجون أكازيتون يردو برتيرا وان تكن جبين يو حالتك قران جب حالتك تمرا جالتا وان تهيفو أو قال تكير غمان ربي نجد غيره وان حالي چسنا ملي جرو الراجالتا جيچون غاري اتفايدمي جيچودا يادا سابا ala sana jechuudha iskiitii isaa dhufa waan ta'eef yooma haala biraarraa dhabellee jechuudha gaarii itti fayyadamuu ni danda'a waan ta'eef sanumallee irraa gammadaa waan ta'eef jechuudha rawaahu muslim tadiisa kana odeessa waqawlu jechisaa yafrok jechuu huwa bifatil yaa'i wa iskaanil faa'i wa fatihir raa'itti qaraani maanaan isaa yubghid in jibbin jechuudha yuqaalu ni jedhama farakatil mar'a
jibbite qaallittiin jedhama zawjahaa jaarsa sii jibbite jedhama gaarii wafarakahaa isii jibbe jedhama zawjuhaa jaarsi sii jibbe jedhama araba keessatti akkanatti dubbatame beekamaadha jedhan bikasri raa'i yufarrikuhaa itti qaraane bifati haafataadhaan immoo ay abghadahaa jechuudha wallahu alam rabbitu beekaa jedha Nawawiin hadiisa kanarraallee gabaabumatti inni hubannu maali jennaan dubartii irratti bakka hunda akkan tollerraa hubachuu qabda garuu haala jiraatti sabartee hojii jiraatuu qabda haala kana naan taane jettee raajibbuun qabdu jechuudha haala tokkotti immoo sii taa waan ta'eefu jechuudha haala tokko sii ta'e naa wajji jiraatta waa ta'eefu gaarii baaba dubartootaa fi dhaamsa gaarii dhaamu keessa jirra gaa adiimni 276 oloofi akkam oloofuu dadhabaa jirta yaa rabbi hadiimni kun sinaasise moo sirifachiise waan amri ibn al-ahwas amri ilma ahwas irraa al-jushamii irraa kan ta'e radiyallahu anhu allaan jibbana sarraa fageessu annahu inni sami'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii dhagaye fi hajjatil wadaa hajji dhaammannaa keessatti yaquulu kan ergamaa rabbii jedhu dhagaye amri ibn al-ahwas kun baada an hamida allaha booda rabbiin faarseeti wataala rabbiin sun haala wal ta'een waasnaalee faaruu irra dhangalaasee ka'eeti booda faaruu irra dhangalaasee ka'eeti ergamaan rabbii wadhakkara ni gorse wawa'ada jechu wadhakkara ni yaadachiise jechu zakkaraa ni yaadachiisedha wawa'ada ni gorse ergamaan ummata jechuudha barajjatal wadaa'in keessa dhaabate summa qaala eeganaa ni jedhe alaa dhaga'a wastawsuu binnisaa'i khayraa walii dhaamaa dubartootatti khayrii ooluu walii dhaamaa fa'innamaa hunna akkumaan isaan tahan caawaanuun boojihamtuudha isaan subhaanallah ergamaa rabbii kana jedha isaan boojihamtuudha bar awaanin boojihamtuudha indakum isin biratti boojihamtuudha haadhaaf abbaa kan ganamaa ka'eesii guddise kan itti tajaajilee kan jechuudha guyyaa tokkotti nyaatatti hin kennatiin arruma isin geenyaan dhadhee boojitee fudhatte jechuudha bar isin boojihamtuudha isin biratti jedha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam laysa tamlikuuna kan mallakattan hin taane minhunna isaanirraa shay'an waan tokko kan mallakattan hin taane ghayra zaalika sana malee yaani aljimaa jimaa'ii malee kan isin mallakattan hin jiru jechuudha mirii jaraarra alaa dhagaa ayya'atiyanii gaariidha yoo dalagne malee dhalaan sun yoo dalagan malee illaa ayya'atiyanii yoo dalagan malee dhalaan sun yoo dalagan malee bifaahishatin wanjala jechuudha mubayyinatin ifa galaa ta'e sagaagalummaa ifa galaa ta'e yoo jarri isin biratti dalagan malee fa'in fa'alna yoo dalagan yoo jechuudha hamtuu ajaawa'ii hojjetan fahajuruuhunna isaaniin hooda filmadaajic ciisicha keessatti isaaniin hooda wadribuuhunna isaan dhawa darban dhawiinsa gayra mubarrahin madeessuun maletti odooniif hin madeessin isaan dhawa xiqqishoonuma caroodhaan shafshafaa malee irras teessanii booskaatanii funuunsitanii achi qabdanii isin qabinaa xiqqishoodhuma yoollee dhahuun hin hafne xiqqishoo caruma wayitiin balli godhaa malee gayra mubarrah jechuun madeessuun malee kan wanta qixin gooni kan hin madeessin fa'ina xaa'anakum yoommoo isiniin bulan ila inni dhawan sun bar yoo jarri bar tartiibarraa ba'anii akkaataa ajatan sanii bar fa'ina xaa'anakum yoommoo isiniin jedhanii qaalii isin godhan falaa tabaguu hin barbaadina alayhinna isaanii irratti sabiilan karaa ittiin isaanitti qabdan karaa ittiin isaanitti geessanii isaan qabdan hin barbaadina karaatti hin barbaadina karaatti cufuun barbaadina alaa dhagaa bararra bar namoonni keenya karaa walitti cufee isiin garanaan karaatti cufti koomentii irraa barbaaddi innasiin koomentii irraa barbaada gidduutti jechuudha guyyaa irraa xilaaqii subhaanallah hadiisa kanatu qaraanii waliin xilaaqan alaa dhagaa inna lakum siniif ni jira alaa nisaa'ikum dubartoota keessan irratti siniif ni jira haqqan haqatu siniif jira haqatu siniif jira jechuudha subhaanallah wali nisaa'ikum dubartoota keessaniif illee alaykum isin irratti haqqan haqatu jira jechuudha akkasii bar alaa dhagaa inna lakum isin irra dhiiraatiif ni jira bar alaa nisaa'ikum dubartoota keessan irratti haqqan haqatu siniif jira dubartoota keessan irratti haqa qabdu dubartoota keessan irraa haqa qabdu jechuudha wali nisaa'ikum dubartoota keessaniif illee tahaadha alaykum isin irratti haqqan haqatu tahaadha haqni jabaan tahaadha dubartoota keessaniif illee isin irratti gaariidha
فحقكم حق كيسان جيتشود عليهن إسان الرتكن جرو حق كيسان حق سن أورد إيرا إسان راك أبدانو ألا يعطينا هجتشيسود أبودا هجتشيسود أبودا هجتشيسود أبودا فروشكم فراشا كيسان رجتشيسود أبودا دبرتوني من تكرهونا نمسين جبتان أكاسيكا فراشا كيرا في الدجاج نما برا كاود أبودا بكتي الكنو جنشيفتو في الدينو برا تشيسود أبودا أبر من تكرهونا نمسين جبتان yeroo kana jennu namni jibbamne jiru bakka firaashaatti namni warra keessi wajjin qabu jiru gaafi warri kan kee dhuunfaa keetti obboleessi qilleessi wajjin achirratti namni tokko jaallatamu jechuudha bar walaa ya'adhanna gaarii walaa ya'adhanna ammas eeyyamuu dhabuudha fi buyuutikum mana keessan keessatti liman takrahuuna nama sin jibbitanii eeyyamuu dhabuudha sinii mana hin jirre namni sin jibbitan walgalee taa'uu dhabuudha gaarii alaa dhagaa namni sinii mana jireenya namni tokko seenaan mana jiran jettee oofuu qabdi gibbiinuu banamuu qabu jechuudha alaa dhagaa wahaqquhunna haqxi keessan kana jechuudha kan sin dubartoota irraa qabdan alaa dhagaa immoo wahaqquhunna haqqi keessan immoo alaykum wahaqquhunna haqqi dubartootaa immoo alaykum isinirra kan jiru gaarii isinirra kan jiru antuxsinuu isin jechuudha tola ooluudha ilayhinna gara isaaniitti fi kiswatihinna uffannaa isaanii keessatti isin tola ooluudha itti tola ooluudha waxaamihinna nyaata isaanii keessatti tola toltanii isaan nyaachiftanii isaan obaaftanii isaan jiraachisuudha kan haqa isinirraa qaban rawaahu tirmidii waqaala hadiisun hasanun hadiisni kun hasanii sahiha jedha tirmiziin gaarii qawluhu jechisaa jechuudha oloo fi dabni irraa buuna isaatiin ga'e qawluhu jechisaa aawaan jechuu oloo fi asiiraatun booji'amtuudha jamu'aaniyaa جمعي آنيا بوجي أمات بالعين المهملة هي أسيرة بوجي أمات جتشون والعاني جتشون الأسير أسير إني بوجي أمات شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نفكيس جتشون المرأة دبرتي جاري ده ولو فيك آية بك قوله قالت الآمن إن شاء الله ورب جري وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق